أكتي جرما نكا أكتي جرما توكو كان شريعة إتي وفي جتشونا إتي وصفان توكو جتشو نكا وصفيت وصاني ما جرم نكا إرت أبتو كاويرو بتاكت أبتو جتشونا سايرو إيرا أفسر جراتو جتشونا يو سيوليغاتي كسنتي مالي أدامبو نندي سنجتشونا sirriitti daddafitti ni qabu garuu ani tunti qoodha waggaa 24 waan ta'eef osoo isa caalaa nama waggaan kiyya guddaa ta'e garuu narratti dhaabbataa na hidhama narra harkifama jechuudha. Hedduu shari'aan hin dhorga jechuudha. Dubartii yoo sirriitti guddoo taate garuu waggaa 24 alhamdulillah xiqqishuudha jechuudha. Ara gana xiqqoodha wallahi gana xiqqoodha. Xiqqoodha natti hin harkifamu. Yoo narra jiraate qubeen kun amma ofirra baasuu hin danda'u. Ooni koofni hiikame hin fuudha ofirra. Sanuu kan bitaatitti hidhadhe. Hin fedhu kanatti hidhatu kan mirgaatitti ooniin hidhadhe isa wajji jira jechuu beekama. Kan bitaatitti ooniin hidhadhe shayxaanatu narraa oofa jechuu isa. Bitatti hin dhufu jechuun. Maaliif? Qubee kan mirgatti hin kaa'atanii ukaa. Kamirgaatitti yoo kaattee gaafa isa hojii jirtu ka bitaatitti bootu wanni kaataniif yeroo isa hojii hin jirre hin feetu waan ta'eef isa hin feetu kanaafuu asirraa baastee asitti deebi. Kamirgaa kanammoo na nyaata yoo qubee kanatti godhadhe dhiitaa deeme jechuudha wanni ubbi kun mucaan akka bashitaa qabuuti harka isaatiin hoona qabate dhibee natti godha. Wallaahi wabilla. harka kiyya bashita qaba wallahi anintun diimtu ture laan anintun diimtu adi bareedu takka ture laan amma akkatti gurraachadhe isa qabannatti dabale wanni isa natti dabale wanni kalarii isa natti daddabale natti kolfita wamme nuur natti kolfita Allah durat maatina abdu wasabi wajaso duretayin Astaghfirullah Oromoon adiidha Oromoon babbareedu dhala si gale wallahi ana bareedu san akkana natti daddabalateeti laal gurraachinne isa natti dhufe situ narraa fudhatee naan jedha adiidha ati duraanin jedheen ati narraa fudhatte onni kiyya guutu laal akkitti na gurraachesite laal garu rama akkami gizeeni fi harka qaamaan waltu hitan ni dabalama sirte gurraachomni isaa si dabalama ani harkaanu isa qabachuu jibbe akkattiin qabadha wal biratti ilaala bar akkatti wal bira ilaala qabeeti beekamtu irra gurraacha tanaan mee ati diimatta narraa fudhattee naan diimanne bareedaa kiyya ati duraanin diimadhaadhee gowwaadha mucaanumaan beeku kamtu diimadhaa kamtu gurraacha addan beeku waan dhiiga bareedaa qabu siyaar dhiiga bareedan qabu diini isaa dadhabaadha. Ati duraan maal isaa ilaaltee jaalatte Rama duraan maal isaa ilaaltee jaalatte beekan jechuudha isaa qofa si gargaaraa si jaaladha wallahi nama biraan laadu wallahi si balee dhalaa biraan laadu rabbi naa darbu addunyaa tanarraa rabbi naa ajjeesu akkasiraan jedha kanuma qofa adii naa gale. Hojiileen qaba akka feetetiin si gargaaraa yoo barbaadde homaan hojjeti mana kana keessatti ani siin gargaaraa yoo barbaadde kushiinallee ani nyaata siin dalaga biddeena soo barbaadde dalaga ati akka feetetti fataa jedhi jiraan rafi ofirraa yoo barbaadde rafi yoo barbaadde kijiba wallaahi wabillaahi kijiba eegas kijiba isaa itti kutelaan ka'idhaa jedha ka'idha lagi nyaata eegas booda wanni inni jedhe sun guutuun akka dhugaan ta'in achira beeku kan nyaata dalagi soofarrallee ciisin lafallee hin taa'in nama algarrallee ciisin siin jedhu maal jettan rakkoodha wallahi rakkoodha hin taa'in illee siin jedhu Samboda siso akkasiin jeesanii miti sisoo beekaa sisoo beekaa soba isaa irratti argee afuuf jibbisiisee kaanillee jibbi ofirra dhalaan birallee akkanuma jibbiti akkuma jibbe kanatti dhalaan birallee jibbiti ganaadha ta'isa laal dhageeffadhu namni tokko eega bultii jaare
eeganii fi namni tokko bultii jaare faadho abbaa fadhaa ta'u takka bultii seenaan yoonii fi nama gaarii si ta'e bultii ta'e oofadhu yoommoo nama gaarii si hin ta'in nama hamaa ta'e kasi miidhu ta'e kasi arrabsee waan mirga kee dhiibu ta'e didi jala abbaa kiyya jala didi biyya dimokiraasii jirta. Na arrabsa warra kiyyallee na arrabsa abbaadhallee na arrabsa namni akkasii kabajaa hin qabu. Kanaafuu namni Oromoo arrabsu nuun siis arrabsee waan ta'eef Oromoo ta'e arrabsinaan safaata akkanaan dhageen. Hin dhagahu. Amma booda maaliif nama biraatitti dabalamu? Garuu amma irraa kutame tatana booda rabbiin saba biraa natti hin fidin inshallah saba biraa saba kiyya hin ta'in. Oromoo sanuu Oromoo qalbii qabdu tan diin islaamaa qabdu tan salaatu tan soobatu tan akkasitti haa qabu. Suutan. Tan jaalalatiya baay'istee jettu. Maammoo masii kana maammee ni barsiifatta. Maammee hin qabaa miti. Ani hin barsiisa quraana yoo inni qara'in illee mana kiyya ciisaa quraan yoo barbaadde. Laki wanti siifis laalla dhageeffadhu maammee siifis ni qaina yoo hanqa barates ni qaba atis itti dabaltaa fi wal gargaartanii waliin deemtan. Ay inshallah rabbi yoo isa fide isuma kana. Kunoo si dhufee jira maammee si dhufee jira. Morma kana inshallah. Baabe bakana morma kana. Yaade kee keessa kan tu qodde nagartooti koy. Isa gada. Morma ay kallanne laal egaa sida men kallanne. Baabe bakana hajjiidhaaf morma burreetiin kattafaddeeti. Gabayaagi. Achi booda halaan ta'ee jira. Halaala ta'ee jira maammee achi booda halaala ta'ee nattas gura. Bilbilaan chaarjii fedha. Akaas injeeti. Ani nuqanne eegaati nabira deemte mena laal likin laal me. In addaata duraan baay'ee babbareedda wetiin wajjin jirtu sadi garuu xiqqoo isii huqqatteerta dhugaa. Eegaa du'a tunundi maali yaada kee akka taaten beektu. Anis baay'ee huqqadde ammoo maaliif hin beeku wetii sadi wetii bisi dhiisee deemu sadi huqqachaa sadi deema sun huqqatteerta gad deebite rabbi amma si haa babbareechisu. Nure maaliif misila kaatan nama salfachiisa. Maammeen akka astaa asii wajjin. La rama. Nalaali gaarii kitti laamma. Maammeen akkannaaf giftii kakkannaaf kaa ijoollee caafun nama jajjabaa beektanii. Kannaafi kaa Kaminni. hiriyaadha. Laala ammaan tana adda deemuudhaaf moo isuma malee jetteeti qalbii itti himtee jirtaati. Namni yoo walirraa fagaatedhaan yoo adda bahuudhaan hin irraanfatan jedha nama san onneetti yaa'anii onnee dubartii nami onneetti onnee dubartiiti. Onneen dubartii yeroo takka cabxeedhaan nama sanirra cabxeerti hagaa takka jaalachuu. Tantee cabxee amma? Cabxe isarraa cabxe wallaahi akkattiin gajjachu jira laal nama naa fayyisu dhabe onnee tana nama naa fayyisu dhabe akkattiin gajjachu jedha dadhabe. Osoo nan jiru ati nama biraa maa barbaadda yaa akii maa rabbis godhe ko isaati. Ati naa fayyisuu dandeessaaree akkamittiin uf fayyisa onnee tana akkamiin uf godhu. Wallaahi keessaa wajjinaa suuna. Keessaa wajjaa suuna. Akkasi fayyida keessaa wajjaa suuna. Hayyee wallaahi qaamni illee na miidhameera sababa onneen cabxeef. Si fayyisa qaamallee sittiin tufa akka gaafa dursanitti sijja. Galatoomi hayyee ani tufa Oromoo malee an tufa nama biraan fedhu. Tufti namni biraanatti tufu gaabbanaa ta'a. Boodarratti jechuudha dhibee natti ta'a. Ilbirii lamaa fi abba namaa fi lamaa san guutuu akka. Hayyee. Ay maammeen bakka nuureen bakka taa'u dhabe kaa. Maammeen taa'e. Tolfadde bara. Tolfannee taa'u jira taa'e. Kaamee masii nuuf malee bakki taa'an bal'oodha. Teessoon hin jiru. Teessoo kana teessoodhaan maalirra taa'u jira teessoorra taa'u jira bara. Oi kabajaadha. Jalaa ol ka'a nuureen asirraa taa'u. Galatoomi Taa'e. Hayyee galatoomi. Taa'e raamaayi. Okay ammaa tana laal naaf walistamoo quraana naa garaata. Yoo waan barbaadan siif godhaan. Okay waan na barbaade naa goota.
nyaata illee siif dalaguu danda'a. Yoo nyaata naa dalagette ammaan ka'ee sii dalaga. Yoo ati naaf weellisette ammaan sii weellise. Yoo ati buna naa dhaabette ammaan sii. Hiriyaata kee gaafa duraa dila sanii qabdaami. Maali jettanii? Hirbaata kee gaafa duraa sana hedduu sanii qabdaami hojjedhu. Inni jira hunoo raafuu dalagee hiroo siif hin kenna wallaahi. Hunoo laan. Waa bakka qoofee wani jaallaale qoofee bakka. Goombanaadha goombana hoo haa jedhu. Oo yaa bareedaa koo. Naa nyaadhu. Ani akkatti nama nyaachisa laal. Ani akkatti nama nyaachisa wallaahi gaafa namatti heerume garuu osoo akkatti isa nyaachisu harka kiyyarraa odoo nyaatu akkatti nagade mucaan kun ilaala. Wallaahi wabillaa takka harka kiyyarraa nyaatu hin dhabne mucaan kun. Dhageeffadhu kaa. Namni hundinuu dubaa harkuma jaartiirraa nyaatu wayii bichaadha. Namni hundinuu. Subhaanallah. Namni hundinuu gamasii jala darbanii. Namni hundinuu harkuma jaartiirraa nyaata irratti fakkaata. Wallaahi dubartiin garee akkasitti gootu hin jirtu. Garuu dubartii akka xiyyeetanatti odoo ta dhiira nyaachiftee ta dhiira sirriitti kunuunsitu jiraatte. Jaaladhe yaani dubartii akkasii jaaladha wallaahi. Dhiirtillee akkasitti dhiira isii wajjin deemu jira. Amala isii wajjin. Ati amala kiyya wajjin yookaan deemuu dandeessa yookaan hin deemtu ta'a. Yookaan amala biraa qabaate ta'a yookaan amaluma akka kiyyaatti. Ufuma keetii hunda jaalachuu dandeessa. Deebitee amala kiyyatti dhufta. Yoo itti natti daddabalamte jechuudha na jaalatte. Amala kee yoo gaarii ta'e anis gaariin taaga. Akkasumaami. Garuu namni gaarii hin Amala kee yoo badaa ta'e kiyyaas badata.